walabu media ummata media Iga marre ashamar kafune kabajamtootaaf jalatamtoota hordoftoota sagantaa madda walaabuu miidiyaadha. Kunis sagantaa tamsaasa kallattii egeree Oromiyaa irratti fuulleeffachuudhaan kan isin biraan geenyu gara madda walaabuu miidiyaatiin warroonni nu dhaggeeffachaa jirtan abbootiin gadaa Oromoo, lubni Oromoo fi akkasuma hayyoonni Oromoodhaan maal jedhaa jiru dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti fuulleeffannee kan isin biraan geenyudha. Sagantaan tamsaasa kallattii keenya keessaayyuu kan irratti fuulleeffatu dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti abbootiin gadaa Oromoo maal jechaa jiru, Oromoo fi Oromiyaan garamitti imalaa jiranii, nyaaponni keenya diinoo maal hojjechaa jiru, Oromoonoo akkamirra jira, Oromiyaanoo maalirra jirti kan jedhuuf abbootii gadaa Oromoo fi luboota Oromoo addunyaa keessa jiranii fi akkasuma kan biyya keessa jiran ergaalee isaan uummata Oromootiif dabarsan kan isin biraan geenyudha. Ani qopheessaan sagantichaa Falmataa Roorrooti. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti Oromiyaan ciniinsuu keessa galtetti abbootiin gadaas komatamaa jiru. Abbootiin amantaas kallattiilee adda addaatiin homiilee gurguddaa keessummeessaa jiranii. Kanaaf immoo dabni seenaa gurguddaan ilmaan hiyyeessaa Oromoo nagaa qabu irratti raawwatamaa jira. Daba seenaa kana jala miliquun isaaniin baasu kan jedhaa turan ilmaan Oromoo idil addunyaati. Nutis kana jiddu galeessa qorachuudhaan yaada hayyoota Oromoo akkasuma luboota Oromootii fi qeessota Oromootii fi abbootii gadaa Oromoodha maal jedhan kan jedhu sagantaa madda walaabuu qabannee isiniif dhiyaannedha. Keessaayyuu sagantaa kanarratti ergaalee gurguddoon kan keessa darbanidha. Ergaa kana immoo kan isin biraan ga'u an obboleessa keessan Falmataa Roorroo gara madda walaabuu miidiyaatiin hayyoonni Oromoo akkasuma abbootiin amantaa abbootiin gadaa Oromoodhaan maal jechaa jiru kan jedhu kan isin biraan geenyudha. Warroonni hordofaa jirtan share godhaa, like godhaa isiniin jenna. Naannoo Oromiyaa ergaa tasgabbii dhabee rakkoo hamaa keessa galee waggaa lamaan lakkoofsee jira jedhu abbootiin amantaa fi abbootiin gadaadha. Kan ammaa kun ammoo kan saba kana qaanessedha. Uummanni Oromoo takka haala kanaan miidhameen beeku, salphina akkanaa takka isa qunnameen beeku. Abbaan gadaa tuulamaa fi walitti qabaan gumi abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa gobanaa holaattu akkas jedhe. Eeyyangaa naannoon Oromiyaa erga tasgabbii dhabee rakkoo hamaa keessa galee waggaa lamaan lakkoofsee jira. Kan ammaa kun ammoo kan saba keenya qaanessedha. Uummanni Oromoo takka haala kanaan miidhameen beeku, salphina akkanaa takka isa qunnameen beeku. Abbaan gadaa tuulamaa fi walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaan gadaa gobanaa hola akkas jedhani. Haaluma kanaan Lubbalaay Mokonnin gama isaanii siyaasaaf jecha obboleewwan haala kanaan walitti diinoomuun waan seenaa biyya kanaa keessatti ta'e hin beeku jechuudhaan Lubbalaay Mokonninis yaada isaanii qooddachanii jiru. Waan abbootiin amantii fi abbootiin gadaa haala Oromiyaa fi Itoophiyaan itti jirtu kallattiidhaan sooshaal miidiyaa irratti ergaalee dabarfatan gara madda walaabuutiin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Anis qopheessaan sagantichaa Falmataa Roorrooti. Gara madda walaabuutiin eeyyangaa arrantana Oromiyaan ciniinsuu guddaa keessa galtee ilmaan Oromoodhaa biyya abbaa isaanii irratti jiraachuun hanqattee akka saree fayyaa hin qabnetti morma keessa dha'uun kallacharra buruqsuudhaan biyya abbaa isaanii irratti wareegama gurguddaa kafalchiisuuf dirqamte. Oromiyaa biyya imaanaa ilmaan Oromoodhaa nyaatte nyaapotaaf dabarsite maaf taateenis gaafii keenyadha. Oromiyaa si qabna jechaa siif wareegamne Oromiyaa biyya keenya jechuudhaan inni biyya gaarii keessaallee Oromiyaa yaa biyya gaanfa Afrikaa jechuudhaan ennaa si faarsu ati garuu alagaa firoomsattee ilmaan kee irratti du'a saree hanqiste jechuudhaan hayyoonni hedduun kallattiilee adda addaatiin karaa walalootiin karaa asoosamaatiin ergaalee dabarfachuuf dirqame. Eeyyangaa dubbii mattu dhugaadha. Oromoo fi Oromiyaadhaaf wareegama gurguddaa kafallee gootota hedduu itti hamne hayyoota hedduu itti miidhame artiistota Oromoo hedduu itti kafallee wareegama gurguddaadhaan maqaa Oromoo kana tiikfannus
har'a Oromoon akka hoolaatti gorraamaa jira, akka reetti qalamaa jira, akka loowwaniitti waddamaa jira. Marriga har'an tana Oromoon looniyyuu eeggaa qalatu ayyaana waggaa keessatti loon garaa isa nyaatuu fi harkaan guddifate dhiisee kan firoonfate dhiisee loon halaalarraa gabaa ba'uudhaan bitateetiin ayyaana waggaatiif affeera. Garuu kunis ta'ee sun Oromiyaan ilmaan isheedha qeema ishee sooran irratti kunuunsan irratti nyaapaaf dabarsitee qe'ee gaddaa fi boo'ichaa erga nu gochuu jalqabde gannoota 5 ol kan lakkoofsiste Oromiyaadha. Kanaan wal qabatee abbootiin gadaa Oromoo ta'umsa Oromiyaa keessatti ta'aa jiran kanaan wal qabatee abbootiin gadaa Oromoo hoo maal jedhan kan jedhuu fi kallattiidhaan abbaa gadaa Oromoo goobanaa hoolaasittiin isin deebisaa turtii gaarii isiniin jedha. Odoo walii ta'anii biyya biraatu nutti baqatee nu keessa jiraata. Waan siyaasatti uummanni Oromoo akkanatti godhamu kana, uummanni Oromoo akkanatti dararamu kana, waaqa keenya kadhannee yaa Waaqayyo obboleeyyan lamaan wal taasisi, yaa Waaqayyo nagaa nuu buusi jedhee sabni Oromoo tokko kana kadhatutti irra jira. Lammata immoo sabni Oromoo paartiin Oromootii fi paartiin Bilisiginnaa kun mariidhaan furatutti irra jira. Yoo ilma Oromoo kan ta'an taate, yoo ilma abbaa gadaa kan ta'an taate, marii fi marabbaadhaan furatutti irra jira. Rakkina keenya marabbaadhaan hayyuu qabna, jaarsa qabna. Sirna gadaa qabna, sirna boonsaa qabna. Oromoon jaalataan, Oromoon hammataan, Oromoon moggaafataadha. Oromoon hin danda'a kan jennu akkamitti wal dadhabna jennee gatteenyee furatutu nurra jira. Gatteenyee furatutu nurra jira. Kanaaf immoo wal tuffitu jira. Oduu wal hin tuffatin Oromoodha jennee salphitu. Marriga akkuma dhageeffachaa turtanitti abbaan gadaa Oromoodhaa walitti qabaan abbootii gadaadhaa ergaa isaanii keessatti yaada tokko nuuf dabarsanii yaada guddaa nuuf arjoomanii jiran waltuffittuu kanaan nu gahee diinaaf karaa bane kan jedhu yaada isaaniirraa hubannee jirra. Keessaayyuu PP keessa warroonni jiranii fi akkasuma waraanni bilisummaa Oromoodhaa kallattiidhaan daangaa Oromiyaatiif itti gaafatamummaa daba seenaa guddaa qabanii lafa isaanii irratti tokkummaadhaan ka'anii nyaapa Oromoo ajjeesaa jiruu fi Oromoo miidhaa jiru irratti duuluu qaban malee ofii isaanii walirratti duuluun gaanyummaadha jechuudhaan ergaa dabarsanii. Oromoo keessa jiru kana jennee paartoleen siyaasaa Oromoo maqaa dubartuu keessoo tokkorra gatteessee waaqattee abbaan dhara qabu dharasaa san fudhatee abbaan immoo dhugaa qabu dhugaasaa san fudhatee waaqattee biitti sun akka nagaa horatu biitti sun akka ammaadii fi tasgabbii horatu godhuun marii fi marabbaa malee falli furmaata biraan jiru. Inni sadaffaa sabni Oromoo kalees sirna gadaatitti bulaa ture. Kalees duudhaa fi safuu qaba ilmi Oromoo. Bakkee waraanni seene keessattuu waraanni waliinii bakkeen seene duudhaa fi safuu Oromoo akka balleessaa jiru hubachiisa yeroo ammaa. Duudhaa fi safuu Oromoo eenyummaa Oromoo akka balleessaa jiru. Lubbuun ammaatiif lafaaf waaqaaf sirni gadaa kabaja kenna. Yoo ta'uu baate yoo jarri kun wal ta'uu baate nuti sirna gadaatitti bulle kalees har'a sirna gadaatitti akka bulu akka wal jaalannu akka wal kabaju akkuma moggaafanne akkuma hammanne akka saba of jalatti qabannee waarqannee bullu. Paartii kamiyyuu deeggaruu akka dhiibnu sabni Oromoo ijjannoodhaan akka keessaa baanu badiidhaan ijjannoodhaan akka keessaa baanu Oromiyaa keessa bakkeen lolli gadi hin jiru bakkeen jeequmsi gadi hin jiru Oromiyaan namni boo'in hin jiru. Keessaayyuu abbaan gadaa kun yaada isaanii kan dabarfatan akkas jechuudhaan mariidhaan yoo wal wajjin hin mari'anne taate waraana bilisummaa Oromootii fi humni biyya bulchaa jiru carraa walii kennanii walii yoo mari'atan malee Oromiyaa fi biyya kanaafis nageenyi hin dhufu. Yoo kana ta'uu baate nuti akka sadaffaati wanti furmaata godhannu akka gadaa Oromootti sirna gadaa Oromootti paartii kamiyyoo osoo hin deeggarii sirna gadaa keenyaatiin bullee rakkoo kana keessaa ba'uu qabna jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Yoo kana hin taane biyyi tun kallattiin ishinitti deemaa jirtu baay'ee ulfaataadha baay'ee hawaasa keenya miidhuu danda'a jechuudhaan abbaan gadaa Oromoodhaa walitti qabaan guddaan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Kuni kanumaan osoo jiru Qees Balaayisii yookaan immoo luba Balaay Mokonnin yaada isaanis ibsatanii jiran. Yaada isaanii keessa siyaasaaf jecha obbolawwan lamaan haala kanaan walirratti duuluun qaban kan jedhan ergaa guddaa kan dabarsan Qees Balaay yookaan immoo luba Balaay Mokonninidha. Akkuma beekamu luba Balaay Mokonnin gaafa jijjiiramaa keessatti nama qooda leencaa taphachaa turee fi Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka uumamuuf yaada gurguddaa dabarsaa ture keessaa luba Balaay Mokonnin adda durummaan eeramanii maarreegaa yaada isaaniittiin isin deebisaa turtii gaarii isiniin jenna. Addunyaa magaalli
Nanda'u malee akkana wal gochuun kuni biyyi maal keessa jirti rakkoo keessa jiraachuu agarsiisa. Amma dhalli ammaa kuni maal taanaa jirra namni gara bineensa daggalaatitti of jijjiiraa jirra moo nama ta'aa jirra namni uumamaan akka namaatitti yaade qofa namummaassa ani annaachisaa jiru amma du'a kana qofaa miti ijoolleen amma dhalataan lafaa dhufu kuni kana shaakalaa jira sammuunsaa akkamitti kana dhaloos dabarsan gocha akkana kuni dhala amma jiru kana irratti raawwatee asumatti dhaabbachuu qaba. Lolli obbolaa jettu gootummaa miti yeroo hundaan dubbadhaan yoo ajjeesses gadhummaadha duutus gadhummuma karaa lachiinu. Biyyi Itoophiyaa kuni Alaan nama siyaasa gaggeessaa. Barataan nama siyaasa gaggeessaa. Barsiisaan akkasii. Hundumtuu siyaasa ta'ee ta'a hundumtuu kana keessaa baanuu jedhan. Baanamanti. Lubbalay mokonnin itti aansuudhaanis mo'ataan hin jiru wal ajjeesuun hin taatu obbolawwan lamaan walirratti duluun hin taatu jechuudhaan ergaa dabarfachuun maddittis akkas jechuudhaan yaada isaanii kan dabarfatan Lubbalay mokonnin biyya keenya keessatti qonnaan bulaanis nama siyaasaa ta'e inni dinagdee yookaan immoo kallattiilee adda addaatiin hojii daldalaa irratti bobba'eessi nama siyaasaa ta'e barataanis barsiisaanis nama siyaasaa ta'e abbootiin amantis nama siyaasaa ta'anii jiranii kun immoo kisaaraa guddaa biyya keenyaa fi akka saba keenyaatti nu dhaqqabsiisee jira. Kana keessa hangam baanetti harallee kufaatii guddaa nu dhaqqaba jechuudhaan yaada isaanii kan dabarsan Lubbalay Mokonnin akkuma armaan dura kallattiilee adda addaatiin nageenya Oromiyaa keessatti yeroo dheeraaf hojjechaa turan har'as immoo naamusa kallattiilee adda addaatiin saba keenya barsiisuudhaaf abbootiin amantaa itti gaafatamummaa guddaa qaban jechuudhaan yaada isaanii kan dabarfate Lubbalay Mokonnin. Amma sitti fufa kana caala namni duunis qabeenyi barbadaa'uunis wal jibbuunis itti fufa yoo araarri dhufa yoo fayyina dhufa nagaa dhufa misoomni dhufa namni wal jaalachuutti ka sammuun lola yaadu maan yaadu balleessuu fi baduu malee wal odoon tuffateen gattaanii mari'atanii hiikuu barbaada. Gargaaraa ba. Itti aansuudhaanis yaada isaanii kan dabarfatan har'aan tana lolli kun yoo dhaabbanne taate lubbuun namaa kana caalaa ba'uun daran itti fufti Oromoo fi Oromiyaa jechi jedhamu kun dhabame namni qe'ee isaatiin walitti duuluun dhufa amantaadhaan wal dhiibuun kallattiilee adda addaatiin balaa falaasama biyya Suuriyaa ilaaluu dandeenya. Oromoo fi Oromiyaadhaaf jenne uummanni Oromoodha funyoo tokkummaa keenyaa jabeeffachuu qabna waan jedhan fakkaata. Lubbalay Mokonnin ergaan isaan nu dabarsan dhugaa dubbachuudhaa fi biyyi waraanaan ijaaramte takka illee hin jirtu garuu biyyi Itoophiyaa keessatti dhuguma hangam takka waraana malee bilisummaa gonfachuun danda'ama kan jedhu gaafii hawaasa Oromooti. Garuu isaan kan jechaa jiran ammas as biratti tokkummaan keenya murteessaadhaan lola kana mo'achuufis ta'e walii dhageenye deemuun murteessaa waan jedhan fakkaata. Beenyaati kanaaf moo waldaanii qaama hawaasaan gataatetti keessumaa moo waldaan makaana Yesuusii gara lixaa irratti saachuraatididha baay'eetu achi jira kan miidhaman isaanii yeroo darbees immoo waaqeffannaa waldaa makaana Yesuus keessaayyuu isaanis yaada isaanii dabarfataniin rakkoo lixa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa ture adda durummaan qooda keessaa furachaa jirra jedhanis garuu hawaasni keenya qeeqa adda addaa irratti dhiyeessanii turan qeeqa hawaasni keenya keessaayyuu lixa Wallaggaa irraa isaanitti dhiyeeffata ture keessaa kaleessas har'as uummata keenya irraanfattanii gara mootummaatiif mootummaa yookaan sirna biyya bulchaa jiru firoomsattan kan jedhu gaafii adda durummaan isaan irratti akka komiitti dhiyaatedha. Isaanis lakki nuti hawaasa keenya irraa addaan baanee hin beeknu firummaas gama mootummaatiin hin qabnu firummaan keenya kallattiidhaan gara mootummaatiin inumaayyuu miseensonni keenya wareegama gurguddaa kafalanii jiranii har'atti akkamitti akkas nuun jaan jechuudhaan deebii ofirraa kan deebisan itti aanaa barreessa lubichaati. Jedhanii namooti mee uummata keessa galamee uummata akka sirratu itti deddeemama moo kanarratti maal dhugaa jiru dubbatti garuu akkaataatti dubbatamu akkaataatti haasa'amu akka nuyi feesbuukii irra teenye miidiyaalee hawaasaa irratti haasofnu miti. Gaaffii qabdu waldaan kiristaanaa karaa pirezidentii keenyaa caaffataan kan kallattiidhaan mootummaatti barreeffamee kun akka sirraa'u jettee gaafatu kallattiidhaan jira. Kanaaf waldaan makaana Yesuusii mootummaatti maxxantee
roolii qabdu dagatteetti isa jedhu ani personally waan an biiroorra jiruuti yaadicha hin fudhadhu namoonni jechuu danda'u garuu miti dhugaansaa hamma waldaan kun lafarra jirtutti hamma nuyi alaa itti gaafatama kana qabnutti waldaan makaana yesuusii yoomillee yeroo kamillee uummataaf voisii gootu malee dhaabbilee siyaasaaf voisii hin gootu dhaabbilee siyaasaa duukaas dhaabattu uummata duukaa dhaabatti. Egaa akkuma dhaggeeffachaa turtanitti waldaan makaana Yesuus yeroo kamiyyuu taanaan saba ofii cinaa dhaabbatti malee aangoo kanarra yookaan muudama kanarra jirru inumaayyuu wanta akkasii ni balaaleffannaa gama mootummaa goroo osoo hin taane gara saba keenyaa gorreetiin uummata keenyaaf rakkoo isaatiif sagalee taana malee akkamitti gara mootummaa gorree yookaan immoo gara paartii tokkoo gorree uummata keenya irratti hojjannaa jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii yaada isaan dabarsan irraa waa baratan jechaa sagantaa tamsaasa kallattii gara madda walaabuutiin isin biraan ga'ee kan qopheesse Falmataa Roorrooti abbootii amantaa keenyas galatoomaa isiniin jecha asumaan nagaa keenya isinittiin dhaammadha.